GB 15 olii firiidhaan akkaataa bilbila keessan irratti yookaan faayila keessan irratti fayyadamuu dandeettan video kana keessatti waliin ilaallaa. Warroonni haarawaa taatan Oro chaanaalii subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Akkasumas video keenya kana hanga dhumaatti nu duukaa hordofaa. Egaan hordoftoota keenya erga haala kanaan bilbila keessan jala seentanii bakka application adda addaa irraa buufatan Play Store gubbaa ni galtu jechuudha. Sana booda erga gubbaa galtanii isaa bakka search kanatti my files settanii barreessitu jechuudha. Sana booda my files eegattanii barreessitanii search ni gootu jechuudha. Erga haala kanaan isinii fide Samsung my files kaaydu kana ni filattu jechuudha. Eegasii booda ani qara buufadhee waan jiruuf isin install gootanii ana amma open godhee keessa seenaa jechuudha. Hordoftoota keenya kunoo namoota 400 olitti review godhee akkasuma nama biliyoonota akkatu download godhee jechuudha bilbila isaa irratti. Egaa application kana bilbila keessan irratti download yookaan install gootanii open gochuudhaan keessa ni galtu. Sana booda tuqaalee sadan gara gubbaatti argamu yookaan gara harka mirgaa gubbaa irratti argamu kana ni tuqxu jechuudha. Hordoftoota keenya yookaan ka tuqaa diimaa ofirraa qabu kana ni tuqxu. Eegasii booda hordoftoota keenya setting isa jedhu kanas ni seentu jechuudha. Eegasii booda amma wanta lamaan kana fayyadamtu jechuudha. Lamaan kunneenis OneDrive fi Google Drive dha jechuudha. Isa lamaanuu fayyadamuu ni dandeessu. Amma Google Drive dhaan akkaataa itti banan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanneen lamaanuu fayyadamuudhaaf hordoftoota keenya jalqaba irratti email qabaachuu qabdu. Email keessan kan faayilii kana isin jalaa bade ittiin deeffachuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf footoo fi akkasuma viidiyoolee adda addaa application isaa ta'u irratti ol kaa'attanii yeroo biraa yoo isin jalaa bade email keessan kanaan deeffachuu dandeettu jechuudha. Email kana amma ani fayyadameetiin ittiin banaa jechuudha. Fakkeenyaaf email kana akkaataa itti bananiin isinitti agarsiisa jechuudha. Amma erga isin irratti galtanii email isin gaafataa email keessan kan beektan itti galchitanii jechuudha. Yeroo biraattis itti fayyadamtanii GB 16 olii firiidhaan argattu jechuudha. Email qofa fayyadamuudhaan OneDrive faayila keessan irratti jechuudha. Hordoftoota keenya haala kanaan erga fayyadamtanii booda irraa deebitu jechuu yookaan ammoo irraa gara duubaatti ni deebitu jechuudha. Haala kanaan kunoo email keessan fayyadamtanii GB 16 firiidhaan argattan jechuudha. Hordoftoota keenya ta'an ammoo GB 16 kana akkamitti faayila keenya irratti fe'achuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Hordoftoota keenya faayila keenya irratti fe'achuudhaaf amma inni GB 16 qabaachuudha. Iddoo duwwaan isaa GB 16 qabata waan ta'eef GB 16 kanarratti waa hedduu qabachuu danda'a. Sana haala ittiin fe'achuu dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Kana irratti create folder gochuu dandeessan yookaan asuma irratti guuttachuu dandeessan jechuudha. Bilbila qafoo keessanii irraa gara GB 16 kanarratti dabarfachuu dandeessan. Gaafa isin jalaa badees email keessan deeffattan jechuudha. Bilbila biraa irratti gaafa jijjiirattan bilbiluma keessaniin email keessan fayyadamtanii kan ittiin bantan jechuudha. Isumaan deeffattan jechuudha. Hordoftoota keenya amma fakkeenyaaf akkaataa irratti faayila keenya ol fe'achuu dandeenyu waliin ilaallaa. Jalqaba irratti storage keenya jala yookaan bakka bilbila keenya faayiliin keenya keessa jiru keessa ni gallaa jechuudha. Faayilii keenya footoo ta'ee viidiyoo akkasuma applicationii fi audio ta'ee wanta hunda akkaataa asirra ol fe'achuu dandeenyu waliin ilaallaa. Jalqaba irratti internal storage jala seentu jechuudha yookaan bakka qafoo keessanii bakka storage keessanii jala erga galtanii yookaan bakka faayila keessanii jala erga galtanii ani amma fakkeenyaaf kana ol fe'achuu barbaada jechuudha. Applicationoota kanneen akkasuma viidiyooleen garaagaraa illee jala jira waan ta'eef akkaataa itti ol fadhu isinitti agarsiisa jechuudha. Hordoftoota keenya isa kana hundaa select all godha jechuudha. Amma erga irratti gadiin qabee booda select all bakka ittu kana inni tuqaa jechuudha. Yookaan bakka duwwaa gubbaa kana bakka all jettu kana yeroo takkaaf ni tuqaa jechuudha. Hordoftoota keenya sana booda ofii isaatiin haala kanaan hundi isaatu bakka takkatti nuuf select all ta'ee jira jechuudha. Sana booda jala kanarraa bakka copy jettu tana yoo argitan ta'e ni tuqxu. Sana booda irraa duubatti deebitu jechuudha. Bakka xiyya duubaatti deebisuu mallattoo qabu kanaan ni deebitu. Duubatti isin deebisa jechuudha. Ammas ni deebitu. Ammas takkatti ni deebitu jechuudha. Hordoftoota keenya sana booda erga haala kanaan deebitanii amma bakka Google Drive irratti banne kana bakka GB 16 kana irratti ni tuqna. Sana booda copy here bakka ittu ka jalaa tana ni tuqna jechuudha. Kuno
faayila keenya asirratti copy godhaa jirra waan ta'eef amma kun amma not connected wifi dha, wifi hin hidhamneedha. Kanaaf amma mobile data yookaan wifi fayyadameedha. An amma mobile data fayyadamaa jechuudha. Data fayyadamaa wifi waan hin qabneef setting bakka jedhu kana nin tuqaa jechuudha jala kanarra, yookaan ammoo asumatti setting jala seeneetuma sirreeffachuu ni danda'a jechuudha. Hordoftoota keenya mobile data irra deebi'aa jechuudha. Amma wifi irra jira waan ta'eef kanaaf kun amma email ittiin bane jechuudha. Amma setting jalaan dhaqaa jechuudha. Hordoftoota keenya jalqaba irratti duuba deebi'ee open gochuudhaan allo mobile data asii jala erga galtanii kana booda cloud storage inda network storage kaydhu lamaan kanneen ni bantu jechuudha. Banaa gootanii ni teessistu jechuudha. Hordoftoota keenya lamaanuu banaa ta'uu qaba jechuudha. Kunneen lamaan banaa taanaan amma booda wifi isin hin gaafatu. Mobile data keessan fayyadamtanii ol fe'achuu dandeetta waan ta'eef amma Google Drive irra gattu qaanaaf sirraa'eera waan ta'eef jala kanarraa bakka copy heerettu kana tuquudhaan faayila as fidadhe hunda asuma irratti naaf fe'amaa jechuudha. Kunoo wantoota 65tu amma asirratti naaf fe'amaa jira jechuudha. Hordoftoota keenya kunoo lakkaa jira jechuudha. Wayita inni dhumatetti ufii isaatiin isinii jalatti taraa jechuudha. Google Drive irratti faayilota viidiyoo ta'e, audio ta'e, appilikeeshinoonni isin ol fe'attan kamuu achirra isinii fe'ama. Kana dhiyoon keenya isinii tole subscribe, like, share gochuudhaan akkasuma immoo gaafii qabdan komentii jalatti barreessuu hin dagatina. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu nagaan tura.